Raadiyoo Simbirtuu. Yeroon yeroo irratti da'amee guyyaan guyyaa irratti dabalamee torbeen naannoftee guyyaan geenyaan guyyaa kamisaa gaafa adoolessa 16 walitti deebineerra. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya bakkuma jirtanitti nagaan kabajaa isin haa ga'u jennaa nageenyi badhaadha Oromiyaaf biyya ambaa warri jirtan hundi keessanuu. Hordoffiidhaaf akkasii tolutti sagantaa keenyarraa isin beeksisa. Akkuma innaa kaanii oduutiin tokko jennee eegallee sirba isin bohaarsu tokko itti isin aansina. Isaa booda kutaa lama kan qabu qophii imalaatutti aana. Kutaa tokkoffaa qophii imalaa keessatti mata duree Itoophiyaan siif maalidha ka jedhu Oromoota bakka adda addaarraatii isaan dubbisneerra yaada isaanii akka itti kennataniif akka tasaa waan isaan gaafanneef waanuma laphee yookaan sammuu isaanii keessaa jirudha deebii kan itti kennan. Kun kutaa tokkoffaasaati. Kutaa lammaffaa keessatti immoo miidhaa mana hidhaa Impaara Itoophiyaa keessatti Oromoo irra ga'u maal akka fakkaatu namichi keessatti yeroo 3 deebi'ee hiraaree baheeru akka fakkeenyaatti kaafnee kan inni ragaa bahudha kan dhiyeessaa turre kutaa sadaffaa fi xumuraa har'a qabannee dhiyaanneerra. Hanga xumuraatti nu waliin turaa jechaan affeerraa keenyadha. Amma gara oduutti. Bulchiinsi Oromiyaa barattoonni Oromoo manneen barnootaa sadarkaa olaanaa keessa barataa bahan boqonnaadhaaf wayita qeetti deebi'an hojii tolaa naannoo kunuunsuu irratti bobba'anii jiru jedhe. Maddeen keenya immoo barattoonni Oromoo kun osoo maatii biran gahiin karaatti qabamanii hidhamaa jiru jedhu bakkoota adda addaatti. Bulchiinsi Oromiyaa godinoota garaagaraa barattoonni biqiltuu dhaabaa jiru jedhe keessaa tokko godina Wallaggaa bahaa ture. Garuu godinichuma sana keessaa aanaa hamaa hagaloo mana hidhaa mooxii jedhamutti barattoonni Oromoo gara qeettotoo galaa jiraniitii konkolaataa irraatti qabamanii mana hidhaa buufamanii jiru. Barataa Muhibul Misgaanaa, Barataa Dassaaleeny Eebbisaa, Barataa Mootummaa Misgaanuu, Barataa Faayisaa Olaanii, Barataa Ibsaa Lamaa fi Barataa Ambisaa Biraanuu barattoota hidhaman sana keessa jiru jedhe maddi keenya Simbirtuu. Yakki isaanii immoo fincila diddaa gabrummaa keessa turtanii ammas ganna kana kaasuudhaaf jirtu jedhamaniitudha. Hidhaan wal fakkaatu immoo Mattu, Amboo, Wallissoo fi bakkoota garaagaraattis akka mul'ataa jiru maddeen keenya achirraa nutti himaniiru. Sabboonaan Oromoo tokko biyya Saawudii magaalaa Jiddaatti hidhaa keessa jiru. Obbo Ahmed Abdoo biyya sana keessatti bara dheeraa kan jiraataa turanii fi mootummaan Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoodha jedhee namoota achitti jala bu'aa jiru keessaa nama tokkodha jedhamanis. Obbo Ahmed mana hidhaa keessatti bilbilaatiin qibxata darbe wayita isaan dubbifne erga hidhamanii gaafas bultii 19 fixanillee seeratti akka hin dhiyaannee fi warri imbaasii Itoophiyaa achiis mana hidhaa sanatti deddeebi'aa akka jiran nutti himani. Ani maqaan koo Ahmed Abdootiin jedhama. Jireenya keenya magaalaa Jiddaa fi amma mana hidhaadhaa Shumeesii jedhamu keessan jira. Rakkinni kun natti deddeebi'eetuma ture akka laaloo argutti poolisuma tokkotu irra deddeebi'ee naannessaa ture waan hin beekne gaa'ee ammaaf immoo garuu waraqaan teessoo biyya kanaattis narraa dhumtee jirti isii sana haaromsuu dhabuudhaaf sababa natti ta'e akkasitti sila wanni hin taane mana hidhaadhaa amma mana hidhaatiin jira jechuudha. Guyyaa meeqa erga hidhamtanii ammaa gam ta'e? Guyyaa 19 amma. Amma poolisiin na hordofaa ture ka jettan poolisii biyya Saawudiiti jechuudha. Biyya Saawudiiti. Amma himannaa isinitti banamee jira maalirra jirtani abukaattoo qabdu? Asii gartee bakka nama jiru kana imbaasiin yeroo takka dhufeetuma deebi'a. Imbaasii eenyu kan Itoophiyaa moo? Hidhata qabu warra isin hidhafana imbaasiin Itoophiyaa warri achi jiran? Isin imbaasii sana faana wal beektu iyyuu jechuun isin hordofaa turaniiru? Wal beeknu jira gaa'ee warra mormitoota siyaanii nu beekani. Maqaa keessan qabatanii jiran? Bifa kanaan wal beekne. Amma sodaa qabdu biyyatti na deebisu jettanii? Rakkinuma biyyatti deebi'uun biyya rakkoodha. Itoophiyaa keessa rakkinni zayitaa hedduminaan jira jedhame kan Oromiyaa keessaa immoo darani. Maddeen Simbirtuu akka jedhanitti talbaa nuugii fi saliixni fa'aa gabaa irraatii dhabamaa jira.
Gatiin zayitaas gaara baheera. Waan kana immoo mootummaan karaa gandaa isiniifan kennaa jechaa jira magaala keessatti. Warri baadiyyaa jiraatanii fi magaalota xixinnoo keessa warri jiran immoo waan godhan dhabaniiru jedha maddi keenya. Rakkina kanaaf sababni guddaan mootummaan zayitaa fi midhaan zayitii hedduminaan alatti gurgurate sharafa alaa itti waan argachaa jiruuf biyya keessaatii dhabamaa jira jedha maddi keenya. Kaleessa mootummaan Itoophiyaa midhaan kana alatti gurguradheen doolaarii Ameerikaa miiliyoona 2,200 bara kana argadheera jedhe beeksisee ture. Oduu wal fakkaatuun filannoo darbeen booda ibsaan Oromiyaa keessa yeroo hedduu hin jiru jedha oduun nu gahaa jiru. Roobee Asallaa Kofalee Awadaay Hirnaa Mata Haraa Baatuu Duukam Caancoo Sabbata Tajii Jimma Incinni Gudar Meexxii Goojjoo Reejjii Shaamboo Ayyaanaa Naqamtee Biilaa Najjoo Dambidolloo Gorii Mandii Mattuu Hurrummuufaa keessatti filmaata darbeen booda ibsaan argamaan jiru. Yoo jiraates ni ciccitaa tokkammoo takka badee dhufaa jedhani. Takkammoo mana adda qoodeetu kan ifus guyyaansaa hedduudha jedhame. Xumurarrattis maallaqni misoomaaf dhaadannoo jedhuun kora mootummootaa Finfinnee keessatti taa'amaa jiru irratti biyyoonni badhaadhanii fi hiyyeeyyiin wal dhabaa jiru. Hanga bara 2030tti hiyyummaa balleessuu jedhee karoora misoomaa mootummaan gamtooman haaraa baase dhugoomsuudhaaf maallaqni doolaarii Ameerikaa tiriliyoona 1 barbaachisa. Maallaqni biyyoota guddatanii fi abbootii qabeenyaa dhuunfaarraa walitti qabamuudhaaf yaadame kana eenyu akka to'atutu lola kaase kaleessa warra kaabaa fi warra kibbaa gidduutti. Gareen biyyoota kaabaa yookaan immoo guddatanii biyya US Ameerikaa, UK fi Jaapaaniitiin durfaman akkuma kanaan duraatti karaa koree ashuuraa mootummoota gamtoomanii jala jiruutiin to'atamuu qabaa jedhanii didani. Wayita gareen warra kibbaa yookaan immoo garee 77 takkaa'u biyyoota guddachaa jiranii caasaan haaraa ijaaramuu malee jedhan. Gareen lamaanuu walii galuu waan didaniif mariin Finfinneetti taa'ame bu'aa eegame hin buufne jedhe maddi oduu Thomson Reuters Foundation jedhamu. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aa kanumadha. Sirba kanaan gara qophii jalqabaatti. Atete ayote oroti bulfatu paloma abashi ulanta tolfatu agallo kosodo itudin karesa ateta imalo adadab tu kesan
abdaa jabsa arjoomni ishee addaa inni harka baqsa aadaa duree biyyaa jiituu dinqarreessa naattiin ta'in yagee baadaa dabduu keessa. Dhaggeeffattoota keenyaa sirba kanatti akka gammaddan abdii qabnaa yoo hanga xumuraatti waliin turtan qophii keenya har'aarraa waa hubattu akkasumas itti bohaartu ka jedhu abdii qabna. Amma gara kutaa tokkoffaa qophii imalaatti dabarra. Kutaa tokkoffaa kana keessatti bakka adda addaarraa Oromoota dubbisneerra. Akka tasaa gaaffii isaan gaafannee otoo itti yaadiin waanuma sammuudhaa qaban deebii itti kennanidha. Gaaffii Itoophiyaan siif maalii ka jedhu ture hundumayyuu kan gaafanne. Hundi isaaniiyyuu kan garaa isaanii keessa jiru otoo hin turiin deebii itti kennani. Kanaaf yaada isaan kennan kana isin dhageessifna amma jechuudha. Maarree waliin tura kutaa tokkoffaa Itoophiyaan siif maalii ka jedhu amma dhiyaata. Ani Ittaanaa Habteen jedhama. Amma yeroo kanatti School of Oriental and African Studies University of London Department of History keessattanii PhD koo hojjetaa jira. Biyya Ingilizii keessatti jechuudha. Seenaa Oromoon qoradha. Itoophiyaan siif maalidha? Itoophiyaan gaanaaf hin baay'ira. Itoophiyaa wanti jedhamu kuni biyya ituun ta'ini aayidiyooloojiidhaanaaf. Biyya miti Itoophiyaa jechuun ritoorikiidha. Ritoorikii jechuun wanta yeroo hundumaa faarfatamutu jira. Saba tokkoo, yaada tokkoo, amantii tokkoo ituu boci fuula namaallee hin hafini yaada namaa keessatti yaada olaantummaa argatuuf gartuu tokko kan godhamee ittiin adeemamu keessumatti sirba aartii yennaa fudhatte biyya sana keessatti wanti godhamu hundumtuu keessumatti warra kaabaa ilaalchisu wanti godhamu waa'ee Itoophiyaa irratti wanti dubbatamu kuni waa'ee biyyaa ituun ta'ini waa'ee aayidiyooloojii isa kanaan dura fudhatama dhabee impaayera Haayile Sillaasee hirkaa diigsisee deebisanii ittiin ijaaruudhaaf wanta labsamudha. Itoophiyaan malee Itoophiyaan biyya miti. Hamma deebi'ee wanti amma jiru kun diigamee irra deebi'amee yennaa biyya ta'uunsaa mirkaneeffame malee Itoophiyaan amma biyya miti. Akka itti Itoophiyaa jedhamee waamamu ani Itoophiyaawidha yookaan immoo ani lammiin koo Itoophiyaadha akkitti namni ofiin jedhaa jiru waa'ee biyyaa ituun ta'e waa'ee aayidiyooloojiiti. Kanaaf kun impaayera aayidiyooloojii impaayeraati malee biyya miti Itoophiyaan anaaf impaayera. Lalisee roobaa jiru. Itoophiyaan isiniif maalidha? Itoophiyaan nuufi ollaadha nuufi Itoophiyaan ollaadha nama ollaa jiraatu. Itoophiyaa kana akkamitti otoo ibsitanii akkamitti ibsitan? Itoophiyaa kana akkaataa itti ibsinu Itoophiyaan akka Itoophiyaatti Itoophiyaadha ni jiraatti Oromiyaalleen Oromiyaadha wal ollaa jiraanna ammoo namoota warreen Itoophiyaa kana ilmaan Habashaa wal magaalatti kan biyya san keessa jiraatanii odoonif Oromoo wajjin hiriiran ollaan waliin beektaa tolaa duun walirraa awwaallaa walirrallee fuunee walittillee dhalchinee qabna nuti warra Itoophiyaa kanaanii. Baay'ee balaaleffannaa isaanii hin qabnu nuti ollaa keenya kabajaa waliin jiraannaa nyaaduu dhugii jennaa balaaleffannaa Itoophiyaa qabnu Itoophiyaan tuni akka Oromootitti kaatee mirga Oromoon qabu qabdi biyya san keessatti dhalli tokkoyyuu kan lafa san irratti dhalatee guddate mirga Oromtittii fi Oromtichi qabu qabanii mirga isaanii kana ka'anii waliin falmatanii waliin argachuu qabanii wareegamni isaaniitiis walqixa tahuu qabaa. Waanuma maraan wama barbaachise maraanu gabroonfataa firraa kaasu gabroonfataan Oromiyaa qofaa Oromiyaa dhuunfatee haa jiru Oromootti xiyyeeffatee haa jiraatu malee waliin itti jiraanna akka qubsumaa waliin irraa nyaanna waliin itti dhuunna qabeenya Oromiyaa waliin itti sooramnaa jechaadha. Kanaafuu Itoophiyaan akka Itoophiyaatti kaatee Oromoo waliin hiriirtee qabsoo Oromoo waliin goote walumaan mirgi keenya tokkichaa walumaan jiruuf jireenyi keenya waliin tolaa otoo waliin qabsoo inni baay'inatu. Anin garboolee goollichaa naan jedhan. Ayyee garboolee goollichaa Babaaroo. Babaaroo fayyaa akkam. Itoophiyaan isiniif maalidha? Akka isin sammuudhaa qabdanitti Itoophiyaa akkamitti ilaaltu? Itoophiyaan maalidha? Biyya Oromiyaa sunummaa deebi'aniitiin Itoophiyaa jedhan malee Itoophiyummaan waan kale nurra fa'an malee waan an beeku mitiyyuu an hin beeku wanni an beeku Oromiyaa beek malee Itoophiyummaayyuu wanni an irra beekuyyuu hin jirtu. Agumduriitiyyuu eegumbu Itoophiyaa jedhan iyyuu akka garuu koloneeffatteetiin kolonii Itoophiyaa jal jirri malee wanni nu jal jirri kanu mirgi keenya gonfanneetiin mirgi keenya cochoone afaan keenya dubbanne afaan keenya barsiifanne afaan keenyani barnoota deemnetiin barannuyyuu waan hin jirreef waan diimokiraasiin hin jirreef waan kolonii warra jal jirruuf warri nam koloneeffatu jedheetiin akkasitti amanaa.
Ayyaanallee Fayyisaa Firoomsanaan jedhani. Itoophiyaan akkamitti ibsitu isin otoo Itoophiyaa ibsaa isiniin jedhani? Itoophiyaan isiniif maalidha? Akka kiyyatti Itoophiyaan yeroon ibsu Itoophiyaa akka impaayera tokkottan ilaalaa. Impaayeraa mirgi sabaaf sablammootaa keessatti sarbamee kan dhugaan keessatti dabee karaa dimokiraasii otoo hin ta'in akkuma kaleessaa akkuma abbootii abaabilee isaaniitti waa hunda humnaan hiikna jettee kan sossootu natti fakkaata. Biyya kana keessa sabaaf sablammoota addaatu jira. Mirgi isaanii sabaaf sablammoonni isaanii kun bakka mirgi isaaniitti sarbamee dhugaan isaaniitti hin argamnetti akkasumatti waarroo gabrummaa uffatanii umurii guutuu nu jalatti bulu yoo jedhanii kan yaadan ta'e dogongora natti fakkaata. Akkuma jechaan jireenyuma impaayera kanaayyuu agartee shaffi isaanii akka dhabamtu agartee qabsoo sabaa jiraattu isaanumtu waan irratti dalagaa jiran natti fakkaata jechaadha. Humna maali dhugaa uummataa ukkaamsuudhaan waa hunda humnaan ajjechaan hidhaadhaan falatti argina jedhanii sosso'uun isaanii kuni dhabaminsa impaayera kanaafuu shoora guddaa taphaaf ilaalaa Itoophiyaa kanaaniin hubadha. Tole fayyaa ta'a galatooma keessummaa keenya. Tole bulfata. Mee akka isin hubattanitti Itoophiyaa jechuun maalidha isiniif? Biyyi Itoophiyaa jedhamtu akkamitti hubattu isin akkamitti ibsitu? Itoophiyaan maalidha isiniif yookaan Oromoodhaaf? Itoophiyaatti nagaa maqaanuma dhageenya malee anichi keessatti akka isin garre akka dhala Oromootti Itoophiyaan naala gomsaa turte na haammataan turre. Oromoon akka itti ilaalu Itoophiyaan tun uumama guyyaa keessaa dhuftee isii qabatte ta'uu ifatti garta. Wanni hundinuu kan maalummaa ishee dhabamsiiftee nama biraa akka taatu nama biraa si godhuudhaaf waan caasamee jiru malee biyya san keessatti lammii biyya sanii taatee mirgi ilma namaa siif tikfamee akka biyya san tiyya jettee qoma dhawattuu Itoophiyaa waan baananiin baan haalli hojjetame tokko ka jiru natti hin fakkaatu. Si jijjiiruu irratti carraaqamaa ture malee akka ilma namaatti nama biraatii hojii walqixa taatee biyya saniif akka qooda lammiin tokko qabaatu hiree akkasiitti uumamtee illee turre Itoophiyaa ta'uudhaaf afaan Amaaraa dubbatuun dirqama. Afaan Oromoo dubbattee ati Itoophiyaa jechuun ati Itoophiyaa taatee kan afaan Amaaraa dubbannee nama namaan jiru kun egaa akka laalutti caasaan jirtu dhiifuu kan nama ala goomsitu saba biraa Oromoo qofaa miti nama afaan Amaaraa dubbanne hundaaf kan ala goomsitu kan akka namaatti akka lakkaawwan turre. Kan amma jiru immoo kan durirra wayyaawaa fakkaatee maqaadhaaf Oromiyaa jiraachisee Oromiyaa wanni jettu uumamtee yoo jiraatullee Oromoon abbaa irratti hin taane harka garaa duubaatiin faana dhooffatanii dhabamsiisuu irratti carraaqamaa jira. Oromiyaan Oromoodhaan alatti uummata Oromootiin alatti uummanni biyya lafarra jiraatuun alatti adda bahanii jiraachuun hin danda'amu. Kan amma pilaana maaster pilaanii saniin itti dabalamu yaalamu osoo hin ta'in Finfinnee mataa isaa irrattuu mirgi Oromiyaadhaan tiksuma kan jiru san qaamni waan kana falmee jiru ol qabuu isaatiin argaa. Silaa'uu mirga kennaadhaan jiru kan falmu jiraachuu dhabuurraa isaan magaalaan Finfinnee qarafaa jirtu tuni marsanii jirtan tuni akka Finfinneetti dabaltu. Finfinneetti yoo dabalamtu afaan Amaaraatti afaan hojiiti. Okay? Waan biraa silaa'uu Finfinneetti itti fayyadama yookaan sirba dabree fi kan ammaa kanaatu itti fayyadama malee Oromoon wanni sanii hojiirra oolu kan miidhamu ta'a. Kana qofaa miti investmentiin jedhamee poolisiin amma labsame kun mataan isaatu kan wayyaaneen siistemaatikaalii uummata Oromoo lafarraa buqqisuudhaaf saba xiqqatti deebisuudhaaf tilmaammatti. Kuma beekamu nama nagadaa fi waan adda addaa irra ture qabeenyi akka harka saba biraa irraa bahee ilmaan Tigiraa harkatti galu godhanii eega mirkaneeffatan booda kan labsan. Sirna dabree keessatti Oromoon miidhamaa ture miidhamullee immoo dachii isaa irratti miidhamaa ture. Har'a dachii isaa irraa buqqaasuudhaan aadaa isaa amansaa akka hin dubbanne maalummaa isaa akka badu godhamuu irratti yaalamaa jira. Kanaaf dhugatti Itoophiyaa saba achi keessa jiru lammiilee achi keessa jiru. Oromoo qofaa miti warra Gaamballaa warra Saawuzii warra Oromootiif kan hundaa irrattuu kan godhamaa jiru maalummaa isaanii dhabamsiisuudhaan saba biraa
kan yeroon dhufteef qabsiisaa jiraachuudha. Kun immoo hiika anaaf osoo hin ta'in warra itti fayyadamaa jiruuf qaba malee anaafan hiikaan qabu. Leensa Itoophiyaa jechuun maal jechuudha siif? Itoophiyaa ibsatoo siin jedhanii akkamitti ibsita? Itoophiyaan maalidha? Itoophiyaa jechuun mana hidhaa jechuudha naaf ani ofiisi Itoophiyaa jedhee ofimee hin beeku garuu haa ta'u Itoophiyaa jechuun Oromoodhaaf mana hidhaadha. Itoophiyaa jechuun waan manni hin beeknedha jechuun hin danda'an. Itoophiyaa jechuun namni yeroo ijoolleen lafaa dhalattu Itoophiyaa waan jedhu beektu itti manii kan dubbannu jechuudha namni kan dubbatu jechuudha. Maaliif Itoophiyaan kan jedhamtu mana hidhaa sabootaati jechuudha. Mana hidhaa sabootaaf sablammootaa, mana hidhaa Oromootaa, mana hidhaa Ugaadeenota, mana hidhaa Gaambeellaa, mana hidhaa warra sabbichuu saboota kaan iti malee maqaa Itoophiyaa hiikaa isaas akka biraatti gawaan hin beeku hin jiru. Miyaa isaas hin qabu. Dr. Zawuduu Walda Mikaa'el Wagee. Akka Dr. Zawuduutti akkamitti ibsitu Itoophiyaa jechuun maal jechuudha isiniif? Itoophiyaa jechuun anaaf mana hidhaati. Itoophiyaa jechuun mana booyaati. Itoophiyaa jechuun mana booyaa yoo seentee maaltu sitti dhaga'ama? Gaddiinsa sitti dhaga'ama. Mana booyaa yoo seentee maaltu sitti dhaga'ama? Waan kiyya waan jettu waan sirraa fudhatame tokko sitti dhaga'ama. Obboleessi kan kee yoo du'ee booyateette obboleessi kan kee suni qaamaan sirraa deemuu qofa osoo hin taane argitee keessi kan keellee obboleessa kan kee dhabuudhaan si beekama. Si dhaga'ama. Kanaaf Oromoodhaaf Itoophiyaa jechuun naaf mana hidhaati jechuudha. Sabni keenya mirga itti dhabee, sabni keenya itti arrafamee biyya ofii irratti ilmi Oromoo tokko lafa Tigraay keessa deemee lafa meetira tokko fudhatee hin qabu. Ilmaan Tigraay, ilmaan Amaaraa lafa Oromoo weeraranii qabatanii sun amma hanqatee ilmaan Oromoo duguuggaadhaaf fiixaa ilmaan Oromoo dhabamsiisuuf addunyaa kanarraa sadarkaa san irratti ijaaran nuti ilmaan Oromoo ammoo cal'ifnee teennee ilaalaa jirra. Kana akka hin taane addunyaa irratti ilmi an Oromoodha jedhu sammuu isaa namni yaadu hunda waan kana hubatee OPDO waamicha ani gam kiyyaan dabarsuuf OPDO'n mataan isiitu hubannoo kana fudhachuu qabdi. Bara baraan waa baratuu qaban. Wayyaaneen OPDO jiraachisuuf miti ka waliin dalatu. Of jiraachisuuf dalatti. Saba Oromootiif waa dalaguuf miti ka dalatu. Faayidaa isii bakkaan buusuuf dalatti. Kanaaf warri OPDO aangoo irra jiru sa'aa ammaa kana ka OPDO keessa turee akka shankooraa alanshanii tufan sanitti isaan tufanii akka Juunaddiini kanneen irraa barumsa fudhatanii qabsoo Oromootitti makamanii dhiiga obboleewwan isaanii baasuu qaban. Obbo Taarraqany, isinii fi Itoophiyaa jechuun maal jechuudha? Akka isin hubattanitti biyya kam biyya maaliiti Itoophiyaa jechuun? Itoophiyaan akka biyyaatti hin beeku. Itoophiyaan akka impaayiraatti. Itoophiyaan yoo ilaalle impaayira. Obbo Darajjee Gobanaa fi Itoophiyaa jedhamtu maalii ka qabdi laata? Itoophiyaan kan mirga sabaaf sablammoota cunqurfamoo waggaa 120 dura Minilikiin koloneeffattee qabattee humnaan ijaarratteedha. Kanaaf uummata Itoophiyaa kan jedhamu kun kan mirgi dhalli namaa keessatti dhiitamu, kan namni garmalee keessatti du'u, kan namni keessatti dubbachuu hin dandeenye, kan namni keessatti walitti qabamuu hin dandeenye, bara 120 as mirgi sabaaf sablammoota awwaalamuudhaan kan uummati keessatti mirga isaa dhabe, biyya isaa dhabe, qabeenya isaa dhabe, biyya saamtuu, biyya ajjeeftuu, biyya dimokiraasiin keessa hin jirre, biyya impaayera humnaan cabsitee jiraataa jirtu ta'uu isheeti kan hin hubadhu. Nu biyyi keenya Oromiyaa keessatti beeknaa Itoophiyaa. Oromiyaan biyyuun dagaaltu Itoophiyaa jechuun maan waamtu. Nu biyyi keenya Oromiyaa keessatti beeknaa Itoophiyaa. Oromiyaan biyyuun dagaaltu Itoophiyaa jechuun maan waamtu. Itiyoophiyaan nuuf ollaa keenya ollaadha malee way biyya keenya Itoophiyaa jechuun Tigraay Gondarii handhuura Oromiyaa miti shaggarii Itoophiyaa haadha koo jechuun dura dhagaa biyya sanaa dura bara.
biyyaan hambiraatiin kiyya jechuun sun kaanyi guddaadha haa hubanne akkasii. Ammas deebineera dhaggeeffattoota keenya amma kutaa lammaffaa qophii malaarra jirra. Kutaa lammaffaa kana keessatti immoo kanaan dura kan eegallee mana hidhaa impaayera Itoophiyaa keessatti Oromoorra maal akka gahaa jiru akka ragaatti nama yeroo 3 deebi'ee hidhamee ragaan irratti dhibee mana hidhaa keessa kan ba'e amma keessummaa keenyadha jechuudha. Kutaa sadaffaa isa xumuraa dargaggoo Milkeessaa Waaqjiraa. Ammas nu waliin turaa jenna. Milkeessaa guddaa galatoomi. Mana hidhaa Maqalee keessa, naannoo Affaar keessa, Walloo mana hidhaa Shawaroobit keessa, mooraa leenjii waraanaa adda addaa keessa Oromoonni akka hidhamaa jiran akkasuma kan hundi hubatudha. Oromiyaa keessa iyyuu immoo mana hidhaa godinaalee, aanaalee fi gandootaa fi bakkeen itti dhoksaadhaan hidhaman jira jedhama. Inni kunis beekuun hin danda'amu. Garuu mana hidhaa mootummaan federaalaa to'attu jedhamu keessa kan akka Qilintoo, kan akka Baatuu yookaan Zuwaayee, kan akka Maa'ikalaawii, kan akka Qaallittii fa'aa keessa lakkoofsi Oromoo mana hidhaa jiranii beekamaa? Baay'ee ulfaataadha. Maaliif jennaan har'a 21 qabamee Maa'ikalaawii galee torbee kana keessa dhufa. Iftaan biraa dhufa. Iftaan duubaa garbiraa dhufa. Qaallittii mooraan lama duwwaan manni 4 manni tokko nama 800 qabata. Manni 2 akkasii manni 3 akkasii kan keessa jiru ilma Oromooti. Siyaasaan himatameeti. Qaallittii mooraa tokko warra du'itti murtaa'ee fi warra kaftajaatti baqaa warra jamu keessa jira. Nama 200 ol qabata. Ilma Oromoo jira. Qaallittii keessa mooraa gara 8 jira. Mooraa duwwaan mooraa sana keessa immoo mana 5 6 7 8 jira. Kana keessa kuma jira yoo ta'e ilmi Oromoo hagana kan hin jedhamne kan hidhaa keessa jiru. Unuu garee 69 nutiyyuu gareemti tokkoyyuu gareen barattootaa warra 22ti 35 jira 45 jira 50 jira akkanatti waan jiruuf yerootti adda baasnee aganaa jechuu hin dandeenyu yeroo ammaa kana. Abukaattoo isinii dhabaa mootummaan moo abukaattoo malee dhuma falmattu yoo horii fi fira dhabdan nama isinii barbaadu? Abukaatoo inni dhaabu yoo jiraate abukaatoon ansaati kan sirraa fuudhee mootummaaf dubbatu takkaa kan siin dubbisne kan waa'ee kee takkaa hin dubbanne abukaatoo gaafaati dhadhacha dhaabattu hin jirre kan akkasiiti kan dhaabatu. Warra akka keenya xiqqoo waa'ee seera Itoophiyaa miti seera addunyaa namni beeku immoo aga tokko ofirraan falmadhe anif makoo. Namoonni akka koo ofirraa falmatanis immoo ni jiru. Waa tokko jira. Falmattes dhiistes hagasitti murtaa'u Maa'ikalaawwitti beeku ulmatti murtaa'a ilma Oromootti. Malee abukaatoo seeraa waan sii dhaaban hin jiru. Amma Oromoonni kan seeratti dhiyaanne hedduu mina qabu jechuu keeti? Hidhamtoota isin mooksuudhaaf yaalamu jira Oromoota sanitti erganii akka amantanii baatan yookaan immoo yoo baatan mootummaa afaan akka hojjettan akkas. Anaan nan mudanne garuu maal godhu namoota bebbeekanii tikni hordofti an jedhamu jira. Tikni amma Maa'ikalaawwitti si gaafatti waan akkasii kana yeroo qorannooti sirratti wannoo jedhamu tokko lammaffaan immoo qaallittiitti burjaajessuu fi tooftaa tokko fayyadamti wayyaaniin beektaa. Tooftaan sumaan sii kan jedhamu tokko fayyadamti. Sumaan sii fayyadamti. Oromoo fayyadamti.
Maalla kan isheen gootu boru si baafna waliin hojjetta gaaraantii guddaa siif kenna kunoo abaluu faayyuu fakkeenyaaf nama isheen burjaajessite wanni jechaa jirtu fakkeenya yeroo baay'ee namootatti kaasaa jirtu akka naga'utti kumsaa gadaatiinuu hoggansarra ture isa fuunee nu faana hojjechaa jira namni isa tuquu hin jiru nu waliin jira akkasaa taata waan isaaf goone siif goona rakkoon qabu maabasitti rakkattaa yoo kanarra diddeemmoo umurii kee haga du'aattu mana hidhaattaafta kana kanarra immoo nu waliin ta'ii icciita kennii ni jira. Akkama obbo Kumsaa Gadaafaa warri adda addaa baa'oo keessa ganan jedhamanii dhufanii isin dubbisanii beeku mana hidhaa keessatti haala kana ilaalchise. Lakki isaaniin dhufne isaaniin maqaa dha'u fakkeenya kaasu. Isaaniin fakkeenya kaasaniiti namoota tokko lama sadii mana hidhaa keessaa namoota waamanii dubbisu. Hidhamtootuma keessaa dubbisanii informationii nu dhokatu nutti himamaa ni dhageenya akkas naan jedhee jedha numti dubbisame akkas naan jedhanii jedha. Yookaan immoo saayibasaa tokkotti hima inni sabasaa quuqamu tokko saayibni isaa sun immoo icciiti kana baasa hin bahaa jechuudha icciiti malee yaaliin akkasii jira. Dhiifama faa isiniif goona maaf rakkattu asitti siyaasa boodattafaa ta'eef kan addunyaan hin fudhanneef maqaa xureessu. Mee barattootatti deebina barattoonni akkamidha barattoonni keessattuu yuunivarsiitiidha yeroo baay'ee fincila diddaa gabrummaa kaaftan jedhamanii hidhaman mul'ata. Akkamidha haalli qabannaa isaanii kabara darbee kun akkam ture? Barattoota moo? Barattoota sumaansii fayyadamu barattoota eenyurraa yoo adda baasanii kan isaan ilaalanii xiqqoo sodaa barattoota irraa waa hedduu sodaa qabu maal jennaan barataa baay'ee gaarii miti barataa jechuun immoo waa hundaanuu kallattii hedduutiin waa'ee isaa jala muree waan beekudha egeree isaaniif sodaatu waan kana ta'eef xiyyeeffannoo guddaa barattoota irratti alaanuu keessaanuu xiyyeeffannaa guddaa irratti qabu. Ammoo achuma keessaati ergaan akkasii isaaniif illee ni dhufa ni dhaamamaafi yoo dhaamamu egaan nama eeni jedhee tole jedhee sanaan baheen agarre. Yoomsi baasan embasiin? Anaan? Sadhuma. Apiriilii gaafa 9 ji'a arfaffaa keessa 2014. 2014. Kanaaf fincila waggaa Finfinnee barattoonni kaasan sana achi jirta jechuudha warra hidhaman sana achitti akkam godhaa turan ijoollee sana? Achan jira anniyyuu isaan hidhameerra darbee guyyaa lama maatiin kiyya Finfinnee keessa ni jiranii isaan bira bulee gaafa sadeessoo waa'ee maaster pilaanii barattoonni Oromoo waan tokko kaasanii qophiin adda addaa tokko jira jedhamee gaafan achi dhaquu bulanii dhufanii na barbaacha dhufanii na qabuudhaaf. Bahee guyyaa arfeessoo kootti na qabuuf jennaanan jalaa baqadhee lubbuu koo bahee aga dhukaa sanarratti banuu ta'ee. Dhukaasa asirratti banan jechuun sun waggaatti mana jalaa miliqxuudha qawwee sirratti dhukaasaa turanii akkuma nama diina argee wayiitti si rukutuudhaaf. Maal diina miti ree diina keenya jedhanii na barbaacha dhufan na qabuuf miti ree na qabuu dhumnaan poolisiidha jennaan ani poolisii waan ta'eef durumayyuu immoo yoo marsaa arfaffaa na qaban akkana ajjeesan waanan beekuuf otoon baqadhuullee du'e yoo jedhan dansa ammoo silaa tokko ajjeese silaa waliin du'e dansa egaa hin taane inni afaan ibiddaa baata anomallee qalamallee hin baanne yoo danda'e rabbima faana baqadhee jalaa ba'uudha. Oromiyaadha moo ammas federaalota warri gaafa sana? Federaala ergamee dhufe waraana warra federaalaatu Oromiyaan nayyuu agarree. Oromiyaan wanta beekuu qaba warra hidhaman kana yeroo tokko immoo mootummaan Oromiyaa dhiifama godhee hidhaadhaa baaseera kan jedhamus jira. Akkamitti dhiifama godha hidhata wal qabaa mana hidhaa federaalaa faana dhufee gaafatamoo akkamitti dhiifama godha moo dhiifama kan inni godhu warra Oromiyaa keessatti hidhaman qofaafidha? Mootummaan amma Oromiyaa jedhamee achi jiru aangoo Oromiyaaf ga'uyyuu hin qabu. Kana gochuu miti. Kun ara. Dhiifama godhe yoo jiraate warra G tokko hafe warra G2 hafe warra Oromiyaa keessa jiranii warra Oromiyaa sadarkaa Oromiyaatti hidhamanii kana callaaf godha. Sadarkaa federaalaatti federaala ilaallata namoonni baay'een waggaa hedduu hidhamanii mee yoo isheen baaften beeka jedhanii warri carraa fayyadamuudhaaf iyyata akka dhiifama godhamu gaafatanii warrumti ji'a 3 hafeefaa dhiifama gaafatanii jalaa diddee jira. Oromiyaa marrattuu ajajuudhaaf aangoo persentii 25 ol hin qabu. Sababa. Tole mee amma gara xumuraatti deemaa jirra. Mana hidhaa keessatti dubartiirras haa ta'u dhiira Oromoo irra ga'ee isaan keetiin ala hamma yoona hanqol qalbii kee akka malee si hubeeru kan yaadattu jira eenyudha maaltu irra ga'ee. Lakkaa'ee hin fitu sirriidha adda baasee himuu nan danda'a garuu Oromoon sadarkaan isaa eegamee akka Oromoo tokkootti akka namaatti yooma yakkillee jedhame akka yakkaa tokkootti akka hattuutti miti
warra buustii jedhamtutti sadarkaan isaaf kenname ilaalamee hin beeku manadhaa keessatti. Baay'ee gadaantummaa ilaalama, baay'ee dararama, mirga han jedhamu miti, namummaa han jedhamu iyyuu mootummaa TPLF biratti waa takka hin qabu. Ammoo durba keenya hedduu akkasaan miidhaa jirani ijaan arguu baadhu yaadni koo qalbiin koo baay'ee beekaa humnaa ol kan natti dhagahamu ni jira. Lammaffaan immoo gochaa Tasfaa'uun irratti godhame, gochaa Nimoonaa Xilaa'uun irratti godhame, gochaa Obbo Sanyii irratti godhame, gochaa Obsaa Bantii irratti godhame, gocha Kumarraa Dhinsaa irratti godhame, gocha Gaaddisaa irratti godhame, darbee immoo sanyii balleessaa Alamaayyoo Garbaafaa irratti godhame. Yeroo bakka dhiigni isaanii dhangala'e as kana jedhamu yeroon argu moora lama keessatti waan kun keessa kootii baduu miti anaan fudhatee baduu ga'a anaan. Ayyeegaa obsiyoomaa miti. Fakkeenyaaf Masfin Abbabaa amma haala inni itti jiru nan beeka. Mana yaalaa saafiin kennamu maatii yoo barbaachisan har'a dubbisiisu waggaa lamaa booda yeroon ana eeggatan isaan dubbisiisan maatii yoo barbaadan dubbisiisu yoo barbaadan hin dubbisiisan yoo barbaadan abaluu duwwaas dubbisuu danda'a jiru yoo barbaadan hin dubbisiisan. Na sodaadhaa fi isa duwwaa miti ni jira nan akkasaa baay'ee jiru an umuriitiin baay'ee deemanii kan manadhaa keessan jiru kan akka obbo Ittaanaa Sanbatoofa kan ragaa waa tokko ta'u irra jiraatiin na biraatiin waggaa 9tti murtaa'e ni jiru kan akka Arsii Kofalee Useen Barisoo otoo waa tokko hin beekin maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhamu otoo hin beekin waggaa 9tti murtaa'e kan akkasaa ani kana jedhee wannoo jechuudha. Tole. Amma gaa waa'ee mana hidhaa keessaas waan Oromoo irra gaggaa jette kana kakkaafteetta. Rakkoo waliigalaa kana keessaa akkamitti bahama yookaan falli maalidha jettee yaadda karaa kee milkeessa akka xumuraatti yaada xumuraatti kanatti kennatu yoo jiraate. Ayyee gaariidha. Waa tokko jira. Nuyi ilmaan Oromoo jaallannus jibbinus uummata doonii tokko keessa jirrudha. Dooniin keenyas Oromummaa keenyadha. Ta'uudhaafis ta'e doonii sanaan galaana sana ce'uudhaafis ta'e keessa seenuuf yoo tokko taane callaadha. Garaagarummaa ilaalchaa tokko malee ta'uudhaan bittaa halagaa jalaa bahuufis ta'e jalatti hafuuf yeroo isaa dheeressuufis ta'e gabaabsuuf yoo waliin taane qofaadha. Kanaafuu kan darbe yaadachaa sirnaa fi seera uumaa fi uumamaa eegaa fuulduratti hireefiin ofiin of bulchuuf eeggachaa jiraachuun filadha. Haalli gochaan baroota koloneeffattoota uummatichaa akka uummata biyya tokkootti akka hin jiraanne akka isa hin gooneef Oromoon eenyummaa biyyoolessaa isaaf mirga abbaa biyyummaa isaaf namummaa isaaf seenaa isaaf qabsaa'uun isaaf dirqama ta'an jedha. Seenaa aadaa sirna mirga ofii beekuun isarra jiraata. Biyya isaaf seenaa keessatti bakka qabaataa ture deebisee argachuun isaaf mala. Hiree ofiin murteeffatee akkuma jaarraa tokkoo fi gadaa 4 dura qabu gooftaa biyya isaa ta'ee jiraachuun isaaf mala. An kanan dhaama Oromoof. Tole milkeessaa baay'ee galatoomi saatii bal'aa fudhannee waa'ee mana hidhaa Itoophiyaa keessatti Oromoo irra gahaa jiru maqaa sodhodhooftee kan keessa fakkeenya kaaftee Oromoota kaanillee eertee dhaggeeffattoota keenyaaf wanta bal'aa hubannoo ka ta'u kenniteetta. Guddaa galatoomi fayyaa ta'ii ulfaadhu. Ayyee isinis galatooma. Anaanatti tolee jiraachuun barbaada. Hanga bilisoomaan Oromoonni hundu uummata koof jedheen fedhii koo wareege qabsaa ofiin qabaara koof dhiphoo arge anaanatti tolee jiraachuun barbaada hanga bilisoomaan Oromoonni hundu uummata koof jedheen fedhii koo wareege qabsaa ofiin qabaara koof dhiphoo arge qabsaa ofiin qabaara koo hunda arge. Jiruu gabrummaatiin turree bara dheeraa hanga har'aatillee kunoo jala jirra rakkoo mata kiyyaa hubadhee argeera jireenya koo dhiisee hidhadhee ka'eera. Jiraachuun dadhabnee akka nam tokkootti kananii jiruu koo dhiisee of cinaatti
qabsaa ofiin qaba uummata Oromooti. Qabsoon dirqama kiyyaa hanga xumuraatti. Qabsoon dirqama kiyyaa hanga xumuraatti. Jiraachuun barbaada hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareegee qabsaa ofiin qaba rakkoof dhiphoo arge anaan natti tolee jiraachuun barbaada hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareegee qabsaa ofiin qaba rakkoof dhiphoo arge. Qabsaa ofiin qaba rakkoo hunda arge. Otoo sabni kan koo gabrummaan jiraatu gammadee jiraachuu lubbuu koo nan feetu. Oromiyaa biyyi koo hanga bilisoomtu anaafi kan qabu jireenyi koo martu ijjeeffatee taa'ee jireenya dhuunfaa koo jiraachuun danda'a akka nama tokko sabni koo Oromoon osoo booyuu rakkoo anaan natti hin tolu arguun feetu ijji koo anaan natti hin tolu arguun feetu ijji koo. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya har'aa walumaa galatti kanumaan raawwanneerra. Keessummoonni keenyi kutaa tokkoffaa keessattis haa ta'u kutaa lammaffaatti yaada keessan nuu qooddanis maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Simbirtuutiin ulfaadhaa galatoomaan siniin jedha. Qophii har'aa warri nu caqasaa turtanis akkasuma galanni keessan guddaadha. Torbee dhimmoota biraatii walitti deebinaa. Hagasittuu bakka jirtanitti haala gaarii keessa akka nuu turtan hawwii keenyadha. Sirba kana isin affeeruudhaan nagaatti kan isiniin jedhu an Dassuu Duulaati. Oh,
jabaa dagalee jiru suumatu naafurko na fudhu badi suumatu godhakoo. Hurufa baaddaa salaalee hurufa salaalee gammadaan fardaan turmaame. Hurufa baaddaa salaalee hurufa salaalee gammadaan fardaan turmaame. Yaa abjuun hirriba keessa magaalee kiyyaaressisee tan orma